son chubeni jitu dugano kan tufatan nama jala kan jibban tuqedala falfala nababala jala nababa jala chubatan malata jala nababa jala jala nababa jala jala nababa jala jala nababa jala biyya beelaa fi waraanaan hunkuramaa jirtutti badhaadhinni dhufuun jiru. Impaayerri Itoophiyaa kan hundoofte harka tokkoon waraanaan harka biraan immoo maqaa amantiitiin daldalaa akka ta'e seenaan ragaa ba'a. Har'as amalli impaayerattiin agarsiisaa jirtu isuma kana. Maqaa amantiitiin uummata keessaa namoota dhageettii qaban qabatanii muudamaa fi maqaa adda addaa kennuuniif baroota dheeraadhaaf uummata ittiin qabachaa turaniiru. Bakkoota baay'ee immoo nafxanyoonni waraana faranjii irraa kadhaan argataniin uummata meeshaa waraanaa aadaatiin lolutti duuluun humnaan cabsuun gabroomsaniiru. Lafaa fi qabeenya isaanii saamuunis eega bifa koloniitiin qabatanii booda maqaa namaaf lafaas jijjiiraa turaniiru. Har'as taanaan saamichi maqaa amantiitiin lafa Oromoo irratti taasifamuu akkuma itti fufetti jira. Leeliftoonni sirnichaa karaa waraanaa fi amantii har'as waa hundaa to'achuuf kufanii ka'aa jiru. Oromoonis bakka isaan qabachuuf itti duulaa jiran tana isaan harkaa baafachuuf wal'aansoo isa dhumaa qabu irratti argama. Duulli tibbana Oromoota Walloo irratti godhamaa jirus duula saamicha lafaa fi qaama hawaasa Oromoo amantii Musliimaa hordofaa jiru lafarraa balleessuu akka ta'e hawaasichi himachuu irratti argama. Waraanni mootummaa Biltiginnaas kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti namoota nagaa shanee deeggartu jechuun hiruu fi rashanuu itti fufeera. Gama biraatiin immoo hongeen Booranatti hammaatee looffixee ilmaan namaa gaagama hamaarran ga'u irratti argama. Bulchiinsi Biltiginnaa immoo uummata beelan dhumaa jiru dhoksuun badhaadhina abjuu keessaa miidiyaalee isaa harkaa qabuun uummatatti dhara lallabaa oolaa jira. Dhugaan lafatti mul'achaa jiru garuu uummanni waan nyaatee dhugu dhabuun xanneen dhumaa jira. Barana immoo Itoophiyaa kufaatii naasisaan sirna barnootaa hamaan mudachuun kasaaran firiin qormaataa barattoonni kutaa 12ffaa barana galmeechan akka rifaasisaa ta'ee argameera. Bulchiinsi Biltiginnaa kaarkulamii sirna barnootaa biyyattiin jijjiira jechuun qorannoo gahaa fi fedhii uummata biyyattii malee murtii paartii Biltiginnaa qofaan wanti godhame bu'aa argamsiisuu jalqabeera. Barattoota barana qormaata biyyaalessaa seensa yuunivarsiitii fudhatan kan baay'inni isaanii miliyoonatti siqu keessaa harki sadi qofti qabxii walakkaa ol deebisuu ministeerri barnootaa tibbana yoo beeksisuu dhagameera. Waajjirri Biraanuu Naggaa qaanii tokko malee kana ifoomsuun barattoonni qabxii walakkaa ol deebisan qofti akka dhaabbilee barnootaa olaanoo seenan uummatatti himeera. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa maaltu ta'aa jira. Qophii keenya irraatiin qabxiilee olitti tuttuquuf yaallee bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumuraattiin hordofaan affeerraa keenya kabajaati. Qopheechuun kan isin waliin turu Angurmeechaa Gammachuu, Gulaalaan immoo Duubee Wayyeechati. Erga bulchiinsi Abiyyi Ahimad masaraa Minilik seenee as Oromoo Oromiyaa keessa jiru dabalatee kan Matakkalii fi Walloo kamisee jiru hunduu nagaa argateen beeku. Waraanni mootummaa Abiyyi fi humnoota Amaaraa dabareen itti wal furuun uummata nagaa lafarraa dugugaa jira. Waggoota afran darban Oromoonni Matakkal waraana mootummaan Amaaraa fi Federaalaa hidhachiisee itti bobbaateen namoonni kumaatamaan lakkaa'aman qeefii qabeenya isaanii irraa buqqa'uun baqataniiru, hidhamaniiru, lubbuunis itti dhumaniiru. Oromiyaa guutuu keessattis waggoota 5 darban kan ta'aa turee fi ammas jiru seenuma wal fakkaataadha. Torban dabarsaa jirru kan ammoo ilmaan Walloo ijoollee warqituu duula mootummaan naannoo Amaaraa humna addaa naannichaa poolisii milishaa fi humnoota faannoo jedhaman itti bobbaasuun namoota nagaa hedduu ajjeesee kaan madeessee kumaatamoota baay'ee immoo qeefii qabeenya isaarraa buqqisuun qabeenya isaanis kaan saamee kan hafe immoo ibiddaan barbadeecheera. Manguddoon, dubartiin, daa'immanii fi namoonni humna hin qabne kanneen gargaarsi isaan barbaachisu raasatti faca'uun nyaata fi uffata malee hafaniiru. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n haleellaa uummata nagaa irratti raawwatame kana ilaalchisuun ibsa balaaleffannaa tibbana baaseen
kaaba Oromiyaatti lolli qindaawaan mootummaa naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo irratti banamuun lubbuun lammiilee nagaa badaa jira jedheera. Yeroo adda addaatti duulli hamaan mootummaa naannoo Amaaraa fi federaalatiin qindaa'ee uummata kanarratti balaa lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabsiisaa turuu eeruun ammas haalichi ittuma fufuun manaa fi qabeenyi uummata Walloo mancaa fi saamamaa jira. Amajjii 21 bara 2023 kaaba Oromiyaa godina Walloo Onajiillee Dhummuugaa keessatti humni addaa Amaaraa meeshaalee waraanaa gurguddaatiin qonnaan bultoota Oromoo irratti lola banuun lubbuu namoota nagaa fi siviilii hedduu balleesseera kan jedhu ibsichi manaa fi qabeenyi uummataas manca'uu ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa humna addaa Amaaraa faannoo fi milishaan Amaaraa kaabinoota godinaa fi aanota godina Kamisee walitti qindeessuun qonnaan bultoota Oromoo waraanaa jiraachuu kan ifoomse aboon mootummaa federaalas nageenya uummata Oromoo Walloo eeguuf carraaqqii godhuun hafee qaamolee uummata fixaa jiran kanneen deeggaraa turuu ibseera. Oromoonni Walloo diina itti duulaa jiru ofirraa ittisuuf wareegama olaanaa kaffalaa kan jiran yoo ta'u, ajjechaa hidhattoonni Amaaraa raawwataniin guyyaa tokkotti namoota haga 72 ta'an dhabuun birmannaa barbaachisu Oromoo biraarraa dhabuun isaanii akka isaan gaddisiise ibsachuun komii isaanis himachaa turan. Hokkora tibbanaa kanaan Shawaa Roobit akkasumas aanaa Efraataa fi Gidim magaalota Axxayee fi Jawaa dabalatee magaalotaa fi gandoota ollaa godina Shawaa kaabatti babal'ateen manneen jireenyaa hedduu gubachuun qabeenyi hedduun manca'eera. Mootummaan naannoo Amaaraas ibsa tibbana baaseen dilbata amajjii 21 bara 2023 naannoo sa'aatii 3tti haleellaa miseensota humna addaa Amaaraa fi humnoota poolisii federaalaa godina Shawaa kaabaa aanaa Efraataa fi Gidim ganda Jawaa keessatti qubatan irratti humnoota farra nagaa naannoo sanatti socho'anii raawwatame hordofuun hokkorri akka ka'e ibseera. Mootummaan naannichaa humnoota farra nagaa jedheen kana eenyummaa isaanii ibsine. Jiraattonni immoo gama isaaniitiin magaalaa Sanbatee magaalaa godina addaa Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti argamu humnoonni waraanaa naannoo sanaa meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatanii deeman haleellaa kana Sanbataa amajjii 20 irraa eegalee uummata nagaa irratti raawwachuu isaanii himan. Meeshaalee waraanaa haga dishqaa kan ittiin mana qonnaan bultootaa fi qabeenya keessa jiru guban qabatanii deemu. Namoota nagaa ajjeesu. Gandootaa fi magaalota aanaa Jiillee Dhummuugaa hundatti haala jechuun danda'amutti hojiiwwan kana raawwachaa jiru jechuun jiraataa maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokkorraa odeeffachuusaa Addis Istaandardii tibbana gabaaseera. Haleellaa kanaanis namoonni hedduun du'uu fi namoonni naannoo sanaa qe'ee isaaniirraa akka baqatan dirqisiisuu jiraattonni miidiyaaletti himachaa jiru. Namoonni lubbuu ofii oolfachuuf bosonatti baqatanii jiran kunneen yeroo ammaa kana waan nyaatanii fi dhuganillee dhabanii rakkoo hamtuu keessa jiraachuu himu. Mootummaanis isaaniif birmachuun waan nyaatanii du'aan oolan dhiyeessuun hafee nageenya isaanillee eeguuf hin dandeenye. Waajirri koominikeeshinii aanaa Jiillee Dhummuugaa tibbana waamicha dhiphinaa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen yeroo ammaa magaalaa Sanbatee haala dhiphinaa keessa jirti. Kadhannaa keessan barbaachisa. Mootummaas ta'ee qooda fudhattoota biroo kamirraayyuu xiyyeeffannoo gaafata jechuun ergaa jabaa dabarsee ture. Bulchaan godina addaa Oromoo Ahimad Aliyyi yaada BBC Afaan Oromootiif laateen hokkoricha dargaggoota aanichaa fi miseensota humna addaa gidduutti walitti bu'iinsa uumame jechuun gadi xiqqeessuuf yaalus hanga ammaatti lakkoofsa namoota ajjeefamanii addan baasne baay'ee waan ta'e fakkaata. Gandoonni hedduun gubataniiru jechuun badii dhaqqabe amaneera. Humnoonni Amaaraa yeroo adda addaatti naannolee ollaa fi saboota isa cinaatti argamanitti duuluun weeraraa turuun kan baratame ta'us hanga ammaatti mootummaan biyya bulchaa jiru furmaata waaraa tokkollee laachuuf tarkaanfii fudhatee tokkolleen hin mul'anne. Humnoonni kunniin naannoo Tigraayitti duuluun uummata fixuun daangaa yoo weeraran Oromiyaatti irra deddeebiin daangaa ce'anii uummata nagaa weeraruu fi qabeenya saamuu fi gubuun daangaa Oromiyaa weeraruun yoo fudhatan akkasumas uummata Oromoo Walloo fi Oromoota Matakkalitti duula hamaa gochaa akka turan irra deddeebiin dhagahamaa tureera. Garuu haga ammaatti mootummaa federaalaa rakkina qaamolee shororkeessitoota faannoo fi humnoota Amaaraa kunniin uumaa jiran kanaaf falli waaraa barbaade tokkollee ni jiru. Inumaayyuu muummichi ministeeraa biyyattii faannoon abdii biyyaa ta'uu fi humni addaa naannoo Amaaraa bakka isaan bobbaasan kamittuu bobba'ee dirqama isaa akka bahuu danda'u paarlaamaa biyyattii irratti afaan guuttatanii yoo dubbatan dhagahamuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Bilxiginnaa bara bulchiisa isaa kanatti waraana labsuun Oromiyaa dabalatee naannolee biroos waraanan unkuraa turuun baratamaa dhufeera.
naannoo Oromiyaatti amma bifa adda ta'een humna qabu hunda itti bobbaasuun ummata Oromoo guutuu gooluu cinaatti humnoota naannoo ollaatis daboo itti kadhatee yoo ummata ficcisiisuu irra deddeebiin mul'achaa tureera. Ummata maqaa ABO shanee jedhuun waraana itti bobbaasuun namoota bilxiginnaa deeggaruu didan hunda hidhaa reebaa fi ficcisiisaa turuunis bulchiinsa Abiyyi biratti waan aadeffamedha. Bara kana qorannoo gahaa fi sababa quubsaa tokko malee fi ajaja mana murtii tokko maleen mana hidhaatii nama baasanii rashanuunis amaleeffannaa bulchiinsa Abiyyi erga ta'ee oolee bubbuleera. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti waraanni mootummaa ilmaan Oromoo mana hidhaatii baasee rashanuu jiraattonni tibbana himaniiru. Waraanni mootummaa amajjii 23 bara 2023 dargaggoota eenyummaa isaanii haga ammaatti hin beekamne 3 mana hidhaatii baasuun aanaa Boosat buufata 3 iddoo addaa Shaamaa jedhamutti amajjii 26 bara 2023 immoo dargaggoota 3 ganda Hulluuqoo Hurutaa jedhamutti akkasumas magaalaa Bofaa keessatti dargaggoonni 11 mana hidhaatii baafamanii rashanamuun ibsameera. Eenyummaa fi maqaa dargaggoota rashanamanii adda baafachuu akka dadhaban kan himan jiraattonni reeffa dargaggoota kanneenii wayita arganitti harki duubatti hidhamee akka jiruu fi ummanni akka bineensi hin nyaanneef reeffa arge kana akka awwaales barameera. Taatee rifaasisaa tibbana dhagahame keessaa tokko immoo qabxii seensa yuunivarsiitii barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa bara kana irratti galmeechanidha. Qormaata biyyaalessaa kan bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti kennameen barattoonni 800 fi 96 fi 520 damee barnootaa lamaan qormaata fudhatan keessaa 29 fi 909 qofti qabxii 50 fi isaa ol argachuu isaanii ministeerri barnootaa tibbana ibsee ture. Ministeerri barnootaa akka beeksisetti barattoonni gara barnoota sadarkaa olaanootti darbuu danda'an kanneen 50 ol argatan ta'uu eeruun kunis barattoota qormaata fudhatan keessaa 3.3 qofa ta'uu ifoomseera. Bu'aa rifaasisaa seenaa barnoota biyyattii keessatti ta'ee hin beekne kana kan ibse ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa naannolee biyyattii jidduu garaagarummaan guddaan akka hin jirre eeruun magaalaan Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Harar qabxii fooyya'aa bara kanaa galmeechuu himeera. Dhiibbaan qormaata bara kanaa rakkoolee hedduu waggootaaf deemaa turan kan mul'isan ta'uu kan ifoomse ministeerichi haala haaraa barattoonni bara kana keessatti qoramanii fi rakkoolee yuunivarsiitiilee fi daandii irratti isaan mudate garuu kaasuun feene. Sirni barnootaa Itoophiyaa rakkoo keessa galaa kan dhufe waggoota dheeraadhaaf ta'uu yeroo adda addaatti irra deddeebiin ogeeyyii roga kanaatiin himamaa kan ture yoo ta'u mootummaan manneen barnootaa bakka siyaasaa godhee itti fayyadamuun harka keessa galfachuun barsiisota ga'umsa qaban ramaduu fi ga'umsuu dhabuun akkasumas barsiisotaaf faayidaa isaan barbaachisu gochuu dhabuun akka fakkeenyatti kanneen eeramuu danda'anidha. Yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessa jiran hanga barattoota 100,000 simachuuf ga'umsa qaban kan jedhu ministeerichi barattoonni barana qabxiin isaan hanqatee bara dhufu irra deebiin qoramanii qabxii barbaachisu yoo fidan gara yuunivarsiitii imaluu akka danda'anis ifoomseera. Qabxii barana galmaa'eef kan itti gaafatamu mootummaarraa eegalee hawaasa damee barnootaa keessa jiru hunda ta'uun ibsameera. Bara darbe yeroo barattoonni kunneen qormaataaf gara yuunivarsiitiilee itti ramadamanitti imalaa turanitti rakkoon geejjibaa fi balaan tiraafikaa mudachuun barattoonni hedduun lubbuun dhumuu fi yuunivarsiitii hawaasaa keessatti riqichi barattootan jigee barattoonni baay'een lubbuun darbuu fi kanneen miidhamanis jiraachuu yeroo sanatti miidiyaaleen gabaafamaa turuun kan yaadatamudha. Godina Booranaatti rakkoon hongee erga dhalate bubbuleera. Horii hedduu galaafatee lubbuu dhala namaallee gaaga'eera. Rakkoo ummaticha muddee qabeef qaamoleen garaagaraa birmatanis ammallee ummatichi achuma jira. Roobni silaa roobuu qabu walfaanaa yeroo 5 ganna 2 fi hagayya 3 walitti fufee caame. Hawaasi hongeen dararamaa jira. Ummanni beellada hedduu dhabee jira. Oomisha qonnaa waan argaten qabu jechuun rakkoon kun ammaan tana guddoo hammaatee jiraachuu bulchaan godina Booranaa obbo Jaarsoo Boruu tibbana miidiyaaletti himanii turan. Boorana qe'ee duudhaaf aadaa ganamaa qe'ee hangaftichaa kan sirna gadaasaa qabatee horii isaa bakkaa bakkatti godaanaa jiraachaa ture amma hongeen horii isaa hunda harkaa fixxee ilmaan namaatti darbeera. Kunis seenaa Booranaa keessatti taatee akkaan hamaa akka ta'etu himama. Deeggarsi qaamoleen adda addaa gochuuf yaalanis haalan milkaa'ee ummata kana baraaruu hin dandeenye.
Mootummaan bilxiginnaas akka mootummaatti dirqama irraa eegamu bahachuun hafee namoota fedhii isaaniitiin ummata kanaaf birmachaa jiraniyyuu haqa qabee hidhuutti ga'eera. Ofii ummatichaan gargaaruu qaamolee biroos akka hin gargaarreef danqaa ta'aa jira mootummaan bilxiginnaa. Tibbana taateewwan ajandaa miidiyaalee ta'an keessaa tokko immoo dhimma hundeeffamuu Sinodoosii Ortodoksii Haaraa Oromiyaa fi sabaa fi sablammootati. Rakkoolee mana amantichaa keessa jiru kan afaanii fi aadaa ummatichaatiin wal qabatu furuuf hundeeffamuunsaa kan himamuuf Sinodoosiin Haaraan amma hundaa'e kun komii fi mormiin jabaan gara qaamolee mana amantichaa keessatti olaantummaa qabaataa turaniitiin isa mudachaa tureera. Torbee darbe keessa Sinodoosiin Itoophiyaa Phaaphaasota haaraa muudaman kanneen abaaruun maqaa kabajaa isaanii irraa mulquu fi tajaajila isaan argachuu qaban hundumaa irraa kaasuunis ni yaadatama. Torban kana keessa immoo Sinodoosiin Haaraan hundaa'es Phaaphaasota Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaatti gulantaa adda addaarra jiran abaaruun maqaa kabajaa isaanii irraa mulqeera. Mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa kan Washingtan DC'tti argamu dabalatee qaamoleen adda addaa Sinodoosii Haaraa kana deeggaruu ibsuun Sinodoosiin Itoophiyaa murtee dogoggoraa inni Sinodoosii Haaraa kanarratti dabarse balaaleffachuu irratti argamu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahimad immoo gama isaaniin haasawa kaleessa galgala kaabinee isaaniif godhaniin uummanni Oromoo mirga afaan ofiitiin amantii isaa gaggeeffachuu akka qabu haasawa akeekuu yoo dubbatan dhagahameera. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan maaltu ta'aa jira har'aa keenya kanuma fakkaata. Torban sagantaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti fayyaa tura. Gara dibba soogiddi mi'eessu kan bara dibba soosomni sirreessu kan bara dibba. Gara dibba soogiddi mi'eessu kan bara dibba soosomni sirreessu kan bara dibba. Bara dibba, bara dibba. Salpha sabola, safum benne, ayo kabani.